Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya kan onni irraa ka'e isin haa qaqqabu isiniin jennaan. Kun miidiyaa keessan miidiyaa minaaminashinii takka miidiyaa buqqis dhibee sabaatiin. Kanaafuu hanga dhumaatti nu wajjin turan affeerraa kennaa eegaan kan har'a qabannee isiniif dhufnee keessummaa gaarii fi kabajamaa namaati. Kanaaf gara keessummichaatti isin dabarsaa salaamata isinaa gaafatu nu waliin turtii gaarii. Nestor Galatoomii yeroo kee aarsaa gootee asirratti naaf dhiyaatu keetiif hedduu takkan si galateeffadha. Mee daawwattoota kiyyaa wal barii maqaan kee eenyu akka ta'e, eessatti akka dhalattee fi eessa akka jiraataa jirtu kabajamtootaaf daawwattoota kiyya kanaan gahii walitti deebina. Tole atilleen Galatoomii asirratti naaf feeruu keetiif baay'ee takkan si galateeffadha. Carraa kana argadhe immoo miidiyaa keetirratti ba'ee dubbachuun hedduu takka na gammachiisa. Kanaafuu atillee ulfaadhu siin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota miidiyaa minaaminashinii takka miidiyaa jalbuqqis dhibee sabaa bagaa jiraattan isin hundi keessanu. Egaan amma maqaan kiyya Netver jedhama. Bakki dhaloota koo Oromiyaadha. Ammaaf kan jiraadhu miidiyaa minaaminashinii gubbaadha. Tole Netver gaafii kiyya kan si gaafadhu na deebisuudhaaf qophooftee jirta? Akka ajaa'ibaatti malee rabbummaan laaffifnaan. Nestor gaafiin tiyya isiin tokkoffaadha. Filadhu jetti. Paartiiwwan Oromiyaa keessa jiran keessaa kam jaalatta? Takka ammoo kam dinqisiifattaa jetti. A. Paartii badhaadhinaa. B. Paartii KFO. C. Paartii ABO. D. Kanneen hunda keessaa kan haalaan jaalattu isa kami jetti. Tole gaafiin kee bareedaadha. Paartii Oromiyaa keessa jiran keessa filannoo naaf goote paartii sadan keessa paartii qubee baatiin deeggara KFO jechaadha. Akkasuma itti aansee immoo kan akkan jaaladhu kan haalaanis kabaju paartii ABO'ti. Hidhaa fi ajjechaa diin kutachiifne hirikaan guggubuus dorsiin irraa laafne. Kanuma deebiin kiyya. Tole gaafii tiyya isii lammaffaatti yeroo darbu gabrummaan guddoon hawaasa keenyarra jira. Gabrummaa guddaa hawaasa keenyarra jiru kana ati akkamitti ilaalta? Gabrummaa kana immoo akkam yoo goone yoo akkam taane gabrummaa tana ifirraa kaafnee bilisummaa argatuu dandeenya jettee yaaddamee ati akka mataa keetiitti? Dhugaa keeti gabrummaan guddaa yeroo ammaa kanatti hawaasa keenyarra jira. Garuu gabrummaa an akka yaada kiyyaatti gabrummaan guddaan hawaasa keenyarra jiru kuni osoo gabrummaa mootummaan nu gabroomse hin ta'in gabrummaa sammuun teenya nu gabroonfatteedha. Sababni kana jedheefis nuti uummanni Oromoo guutumaan guututti tiisisa mootii hin qabnu, mootii hin qabuu jechaadha tiisifni. Kanaaf namni mootii hin qabne akkuma tiisisaatti bakka arge taa'a, bakkuma arge sanirra qubata. Kanaaf hanga nuti tokkoomnee akka kinniisaatti mootii godhannee ajajaa godhannee tokko taanee nama tokkoon hoogganamnutti gabrummaan kun hin ka'a jedhee hin yaadu. Kana gochuudhaaf barnoota qabaatuudha qabna. Dirqama barannee kan beekne barsiifannee ka barate immoo dhugaan hojjetuudha qabaa jechuudha. Gaafa kana gabrummaan ni kaati. Okey, gara gaafii tiyya sadaffaatti yeroo darbu kutaalee Oromiyaa 11 wal filanii namuu ganda gandaan wal arrabsaa jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argite jechaadha. Mee ati yaada kanarratti maal jetta? Dhugaa dubbachuuf waa'een gandummaa kanarraa yoo xiqqoo dubbadhe gandummaan tuni waan hedduu takka diina keenya fayyaddee nummoo nu miiteedha. Baay'ee takka tanu miite dubbiin ta gandummaa tanaa jechuudha. Diinni keenya gandummaa tana ispaaltii godhatee addaan nu facaasee hayyuu keenyas nu jidduu nyaatee goota keenya kanuu qabsaa'u lubbuu isaa balleessee qabeenya Oromiyaan qabdu saamee yeroo ammaa kana
hawaasi keenya kaan bakka jiru buqqisee kaan immoo waan isaan qaban irraa guuree hongee isaanitti buusee jechaadha diinni. Sababni inni karaa argatee seeneen gandummaa kana. Nuti qabsoon nuti yeroo ammaa itti jirru ta gandummaati malee, ta naannooti malee, ta biyyattiitti hin jirru jechuudha. Kanaaf diinni keenya nu nyaata. Yeroo hunda kanaaf goonni keenya dhumaa jechuudha. Ta'uun qabu gandummaan. Tole kanatti aansuudhaan gaafinti isiin afuraffaa. Yeroo ammaa kana yoo ati ilaalte waa'ee gandummaa kanarraa namoonni hundi bakka jiranii yoo xiqqoma ganda tokkoon kan wal lolan taate suuraa namoota gootota duraanii ummata Oromiyaaf jecha wareegamanii kun suuraa biyya ganda tokkoo gad deebisee kun suuraa ganda tokkoo ol deebisee waliin arrabsan suuraa namoota lubbuun hin jirre. Ati waan kanarratti hoo maal jetta? yaadni ati qabdu maali? Waa'ee suuraa nama du'ee gaggara galchanii kana irratti yoonni xiqqoo isii irraa dubbadhe namoonni gootota suuraa ganda isaanii keessatti dhalatanii ol kaasanii ka ganda biraatti dhalate ammoo suuraa isaanii gaggara galchanii arrabsan kuni baay'ee tokko na ajaa'ibanii. Gowwummaan ammoo hagas geetteilleen hin jirtu. Goonni kuni kan inni du'eef ganda tokkicha saniif hin duune. Walumaa galatti goonni kuni lubbuun isaa kan itti wareegamte Oromiyaa guutuu bilisa baasa jedheeti malee ganda tokko bilisa baasa jedhee lubbuun isaa hin tarre. Kanaaf osoo akka kutaalee Oromiyaa keessatti nama suuraa goota tokko gad deebisee irratti taphatu yoo argine irratti duullee nama san akka inni tana malee itti deebi'ee suuraa gootota ol hin baafne osoo goone baay'ee tokko natti tola. Kutaalee Oromiyaa guutuu keessaa goonni kun kan du'eef Oromiyaadha malee gandaa fi tole netboor yeroo kee aarsaa goote hanga yeroo kanaatti gaafiif deebii na wajjin taasisu keetiif hedduu takka galatoomi. Qophii teenna osoon goolamneen duratti yaada yoo qabaatte akkasuma dhaamsaa hawaasa kennaaf yoo qabaatte dhaammadhu. Okay, hayyee carraa kana naa kennuu keetiif galatoomi baay'ee takkan si galateeffadha. Dhaamsi ani qabu yeroo ammaa kana yaa ummata keenya mee osoo gandummaa kana dhiifnee waan hawaasni keenya keessa jiru kana mari'anne baay'ee tokko natti tola. Tokkoffaa irratti hawaasni keenya yeroo ammaa kana kutaalee Oromiyaa keessatti irra hedduun namaa hongeedhaan miidhamaa jira. Gara kutaa Baalee yoo laallee Baalee keessatti hongeen ummata keenya miidhaa jirti. Boorana yoo laallee akkasuma ummanni keenya miidhamaa jira. Harargee keessa yoo laalle immoo isinuu yeroo kana keessattuu amma viidiyoo dhiyoo tana bahe Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Ustaaz Anas fa'a waan isaan ta'an argitanii jirtu. Daa'ima umriin isii waggaa 8 lafa sa'a meeqaa deemte bishaan waraabbattee duwidatti baattee isii gala deemtu arganii akkasitti ustaazni keenya hedduu takka garaa nu raasanii osoo waan gandummaa kana dhiifnee miidhama hawaasni keenya keessa jiru kana dubbanne baay'ee takka namatti tola. Waan kanarratti gargaarsa ummata keenya kanaaf godhuudhaaf osoo garee takka ijaarree irratti hirmaanne baay'ee natti tola. Mee kanarratti waa'ee gandummaa kana dhiisaadha hundi keessanuu akkamitti hongee ummata keenyarra jirtu kana ummata irraa kaafne jennee walii haa gallu yaa jara keenya. Gandummaan nuti asitti oofnutti homaa faayidaa takka nuuf hin fiddu. Nuti yeroo ammaa kana nyaata keenya garaa guuttannee akka feenetti bishaan dhuynee bulaa jirra. Daa'imni teenya biyya keessatti akkanatti miidhamtee daa'imni waggaa 8 yoo isin bishaan lafa sa'a meeqaa deemtee waraabbattee duwidatti galtuuni waan hedduu takka nama gaddisiisuudha jechaadha. Kanaaf mee yeroo hanga yoomii ustaazonnummaan keenya qoftiin rakkattiini miti nutis warri sooshaal miidiyaa fayyadamnu kuni sagalee taanee fi ummata kana cinaa haa dhaabbannu. Ka bishaan dhabe bishaan haa baafnuu fi ka nyaata dhabe nyaata haa finnuu fi mee haa tokkoomnu garee wahii nu ijaaraa isiniin jedha. Horaa bulaa dheebana nagayatti. Tole irra deebiidhaan atillee yeroo kee aarsaa gootee gaafiif deebii asirratti na wajjin godhuu keetiif baay'ee takka galatoomi. Dhaamsi ani qabu osoo gara goolaba viidiyoo keenyaatti hin deemneen duratti mee ummata keenya kan Harargee keessa jiraniif sagalee haa taanu, kan Baalee keessa jiraniifis akkasuma sagalee haa taanu, warra Wallagga keessatti buqqa'ee yeroo ammaa tana rakkoo keessa jiraniifis sagalee haa taanu. Mee tokko taanee ganda wal qooduu dhiifnee tokko taanee hawaasa keenya cinaa haa dhaabbannu. Kanatti aansuudhaan viidiyoo Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Ustaaz Anas Muhammad gidduu kana waraabanii gadhiisan. Mee viidiyoo san walumaan laallaa nu waliin turtii gaarii isiniin jenna.
أسمرت يادك إن قولمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجايتي ودخنا خيسة دهمتي أكنت هجون الرجيتة أكنت هجون سالي بشان دادا ومالي بدا قول من نبو وان فيدنا الرابوري يا جمال شبيجي ولا بوهنيا ولا كولا دبوهنيا فإمدان الآن ترسيسي نمني بالله خيسة جرو إسرق كتير وركتان جرو سه إنه اللي من خينا خيسة جرو هدونا ما قد سه هدونا ما نايسة لا لما حلياتنا خيسة نمني ككبتشادا أسجل لفجلة يا أمة خينا يا توتا قدا هقاني سلال يومون قدام يا أمة خينا يا توتا قدام هقاني سلال يومون قدام أفاني كوكولوس قرانا مدا وندفدين قبدوني قبدا هندا قبينيا سرجومون كي قدا خيري هندا خيساني قبدا قدام ماليف قدا دفدي مدت بودا بدايسان تمالينا موسين ودام تكوما دفدي تكومو قبدا يوموما تكومتي سيدنتي مدان يوموما يفقرتي ويوي تمدان تنانا يا چيسي النبدو سيقدا تلتوتي أركيمي يومين غمدا تلتوتي أركيمي يومين غمدا جيروتي أركيمي يومين غمدا سيناتي أركيمي يومين غمدا